Okay. Mata dureen irra ilaallu mental health nursingii keessa waa'ee sleep disorderiiti. Sleep disorder jechuun rakkoolee hirribaan wal qabatanii jiran maal akka ta'e bal'inaan ilaalla. Sleep jechuun hirribni it is universal behavior amala waliigalaati. Has been demonstrated in every animal species. Sanyiilee bineensotaa, beeyladoota akkasumas uumamummaan lubbuu qabaatu ilbiisota irraa kaasee hanga hoosiftootatti hirriba kana ni rafan. It is one of most significant of human behavior. Amala namaa keessaa irra caalaan isa kana. It is occupying roughly one third of human life. Jireenya namaa kana, jireenya isaa kana guutuu takka sadaffaan isaa hirriba. Although the exact function of sleep are still unknown. Faayidaan isaa maal akka ta'e guutumaa guutuutti addaan hin baane. Garuu it is clearly necessary for survival. Jiraachuudhaaf, jireenyaaf barbaachisaa akka ta'e garuu beekamaadha. Because prolonged sleep deprivation sababni isaatis yoonii fi hirriba dhabdee yeroo dheertuu turte it lead to severe physical and cognitive impairment. Qaama keetiis ta'e sammuu keetii irratti dhiibbaa fideeti finally du'allee fiduu danda'a hirriba dhabuun. Advantage of sleeping faayidaan hirribaa tokkoffaan are energy conservationidha. Anniisaa yookaan immoo humna tana qusata. Restoration of cellular energy store. Seelii anniisaa dhabde tana anniisaa san kuusuudhaaf bakka deebisuudhaaf gargaara. Emotional regulationidha. Akkasumas miira namaa tasgabbeessuudhaaf. Consolidation of memory. Wanti ati hubatte takka wanni ati dubbifte takka save akka taatuuf barbaachisaadha. Preservation of context in which to organize memory of new stimuli. Wanta haaree ta'e tokko baruudhaafillee dirqama waan barte san walitti qindeessuufillee hirribni barbaachisaadha. Amma rakkoolee hirribaan wal qabatanii jiran sleep disorderiin it is significant problem. Rakkoolee outpatient warreen alaa dhufanii hospitaalatti yaalaman parsantiin 10 rakkoolee hirribaatiin wal qabatan himatan. It is associated with significant morbidity. Akkasumas hirriba dhabuun kun rakkoolee qaamaa irruu hedduu fa'aa fiduu danda'anii poor daytime functioning guyyaa hojii dadhabuu fa'aa nama fiduu danda'a. Injury or death from motor vehicle accident. Balaa mootoraa fa'aadhaan miidhaan akka sirra geessisuu fi akka duutu fa'aa sirra fiduu danda'an hirribni rakkoon hirribaa kun. The three major categoriidhaa jira. According to statistics manual irra kitaaba diagnostic kan warreen saayikaatiriidhaa lafa kaayanii jira. Akka isaan kun lafa kaayanitti rakkoon hirribaa wal qabatee jirtu kun bakka sadiitti gurguddootti addaan qoodamti. Tokkoffaan primary sleep disorder jaaniin rakkoo hirriba dhabuudhaa isii jalqabaa. Kan lammaffaadhaa sleep disorder secondary to another mental disorder. Inni lammaffaadhaa rakkoo hirriba dhabuudhaa sababa rakkoo sammuu biraarraa dhufu. Inni sadaffaadhaa other sleep disorderii rakkoolee biraarraa dhufu. Due to general medical condition rakkoo fayyaa qaamaa fa'aarraa. Substance induced sleep disorder sababa waa fayyadameef machaa'eef takka mirqaaneef hirriba dhabuu fa'a. Kutaa sadiin kanatti adda qoodama. Primary sleep disorder kan jaaniin hirriba dhabuun jalqabaa kun it is caused by abnormal sleep wake mechanism often by conditioning. Saayikiliin namni tokko rafee ka'uudhaa tuni fi haalonni namni tokko keessa rafee ka'u kun yeroonii fi rakkoo fidate sleep disorderii primary jaaniin. It is ulaagaan primary sleep disorder ittiin jettu ulaagaan jalqabaa it is not caused by another mental disorder. Rakkoolee sammuudhaa biraarraa dhufuu hin qabdu. Akkasumas rakkoo qaamarra jirturraa ta'uu hin qabu. Akkasumas rakkoo sabistaansii fayyadamteerraa dhufuu hin qabdu. Primary sleep disorderii kana bakka lamatti adda baafna. Dissomnii
Disoomniyaadhaa fi paarasoomniyaa jedhaniin. Disoomniyaan maal akka ta'ee fi paarasoomniyaan maal akka ta'e ni ilaalla. Disoomniyaa jechuun hirribni kuni sleep itself it is pretty normal. Hirribni yeroo raftu hirribni suni normaaluma garuu rakkoon jirtu maali? Waa sadi. Takka too little waanuma xiqqoo qofa rafu yookaan immoo hedduu rafu yookaan at the wrong time yeroo sirrii hin taane fa'aa rafu. So probleemiin kana eessa jira jechuudha? It is amount irra jira. Quantity isaa hanga namtichi rafu irratti rakkoon jirti. Yookaan immoo with it is timing yeroo inni rafu. Sometimes with quality of sleep irra illee jiraachuu danda'a. Qulqullinni hirriba sanii. Disoomniyaa kana bakka lamatti dabaafneeti insoomniyaadhaa fi haayiparsoomniyaa jennee bakka lamatti dabaasuu dandeenya. Insoomniyaa jechuun hirribni diduu jechuudha. Haayiparsoomniyaa jechuun ammoo garmalee rafuu jechuudha. Paarasoomniyaa kan jennuun something abnormal occur during sleep itself. Yeroonii fi rafuu san takka yeroo hirribaa ka'uu sanii rakkoon mudatti. Fakkeenyaaf bad dreamii fa'aa arga. Abjuu hamtuu fa'aa argeeti hirriba keessaa baaragee ka'a. Asirratti rakkoon jirtu hirriba keessatti abnormaalitiin hin mudatti malee kwaalitiidhaa fi kwaantitiidhaa fi taayimiin isaa normaalii yeruma sirriin rafa hangi inni rafullee gahuma garuu hirriba keessatti waan hin taane argeeti sababa sanirraa hirribaa dammaqee achi booda hirribni qabuu dida. Piraayimarii insoomniyaa kan jennuuni hirribni diduun hajaamu jalqabaa it is the chief complaint non-resortive sleep. Hirribni qabuu dida. Hirribatti deebi'uu dida takkaa eega dammaqee. Difficulty in initiating or maintaining sleep. Takkaa hirribaatu jalqaba san dhufuu dida yookaan immoo hirriba kanarra turuu dadhaba. For at least 1 monthidhaaf. Namtichi kuni baatii takkaaf yooniif rakkooleen akkanaa kun mudatte primary insomnia jedhaniin. Chief complaint namtichaa kana akkam jettee barreessita not enough sleep jettaan. Hirriba gayaa hirrabuu feeling tired dadhabbii fa'aa itti dhagayama jettaan. Mental status examination yeroo laaltu namtichi kun impairment of concentration qaba. Xiyyeeffannaa qabu. Xiyyeeffatee wanta akka hubachuu hin danda'u. Akkasumas psychomotor functioning sammuu isaatiillee fi qaamni isaa hedduu wal jala hojjechuu hin danda'an. Tiriitmentiin nama kanaaf godhamu relaxation therapy fa'a. Muuziqaa bashannansiisoo fa'aatti banuu fi akkasumas dawaalee sedative hypnotic drug dawaa jedhaman dawaaleen nama raffisan kanneen akka diazepamii fa'a akkasumas clonazepam fa'a for short termidhaaf kennuudhaaf. Non-specific measuring garuu nama hirribni dideef sleep hygiene jedhanii qulqullina hirribaatiif wantoota barbaachisan tokkoffaa use bed for sleeping only hirriba qofaaf siree fayyadamu. Avoid eating, reading or watching TV in bed. Yeroo sireerra ba'e nyaachuudhaa fi waa dubbisuu fi TV fa'aa ilaaluu dhiisu. Keep regular bed time and wake up time including on weekend. Yeroo hunda sa'atii wal fakkaataa sireerra bahu, sa'atii wal fakkaataa hirriba irraa ka'uu garuu yeroo hunda sabtii fi ala dallee jechuudha. Avoid nap guyyaa keessa rafuu dhiisu. Avoid evening stimulation galgala waan isa mirqaansaa tuquu dhiisu. Leave the bed in the bedroom if unable to fall asleep after 15 minutes. Siree isaarra ciisee ni rafa jee daqiiqaa 15 keessatti yoo hirribni isa fudhachuu didee bakka sanirraa achi bahee read or perform quiet activity sochiilee qaamaa fa'aa godhuu waa fa'aa dubbisuu qaba. Garuu TV ilaaluu osoo hin ta'in. Return to bed only when sleepy. Yeroo hirribni qabe qofa sireetti deebi'u. Sireerratti lie down only when sleepy. Sireerra yeroo hirribni qabe qofa ciisu. Sleep only as much as necessary to feel refreshed. Hanga danda'ame of haaromsuudhaaf of boqochiisuuf jecha rafu. Use a bed for sleep only. Taayimiin isaa yeroon inni sireerra bahuu qabu limit bed time to amount present before sleep disturbance. Osoo jeequmsi hirribaa isatti hin dhufne yeroo hanga
sa'aatii tanarraa kaasee rafuun qaba jee sa'aatii murteeffachuu. Wake up at regular time each day. Guyyaa hunda sa'aatii wal fakkaataa hirribarraa ka'u. Avoid daytime nap. Guyyaa keessa rafuu dhiisu. Environmentii akkam filachuu qaba. Naannawni hirribaaf mijatu. Maintain condition and avoid excessive warm or cold. Oowwaa garmalee dabalee fi qabbana garmalee dabalte fa'aa ofirraa eeguu qaba. Sabistaansii wantoota yeroo rafuu deemu sedaatiifiis haa ta'u, alkooliis haa ta'u, toobaakoodhaas haa ta'u yeroo rafuu deemu tuquu dhiisudha. Wantoota akkanaa kana. Nyaata hoo miilii irratti eat at regular time daily. Guyyuu sa'aatii wal fakkaataa nyaachuu qaba. Keessaa yeroo rafuu deemu avoid large meal. Nyaata garmalee garaa guuttatee nyaachuu hin qabu. Eat light snack if hungry near bed time. Yeroo rafuu deemu san yoo aare fa'aa taate nyaata sassalphaa nyaachuu qaba. Kabiraa exercise godhu namtichi regularly but early in day keessaa ganama. Practice evening relaxation routine. Ganama ka'ee ispoortii dalaguu qaba. Fakkeenyaaf progressive muscle relaxation jechuun maashaa kana diriirsuudhaaf hiixachuu fa'aa qaba. Inni lammaffaadhaa hypersomnia. Hypersomnia jechuun garmalee rafuu jechuudha. Failing sleep inappropriately. Yeroo sirriin taane during the day keessaa guyyaa fa'aa garmalee rafuu. Prolonged episode of deep sleep. Hangi namtichi garmalee fageenyaan rafu suni dheertuu ta'u. Diagnosed yeroo hypersomnia jettee ati diagnose gootu when no other cause for excessive somnolences occurring for at least 1 month. Baatii takkaaf yoo amalli kanaa huni garmalee yeroo gachiise garmalee rafuun kuni yoo baatii takkaa oliif irra turte namtichi kun keessaa guyyaa rafa jechuudha. Guyyaa kana rafuu kana yoo heddummeesse maal godhuu qabda? Hypersomnia jettee diagnoose gootu. Treatmentiin isaa stimulantii kennaniif dawaalee nama mirqaansan. Keessaa amfetaamiin fa'a dawaa amfetaamiin jedhamu. Ganama. Kabiraa selective serotonin reuptake inhibitor dawaalee jedhama. Waan isa kana mirqaansaatti kennuu jechuudha. Kabiraa narcolepsy jaaniin. Narcolepsy jechuun sa'aatii sirriin taane rafu. Sleeping at wrong time. Amalli isaa narcolepsy ittiin jettu sleep intrude into wakefulness, causing client to fall asleep almost instantly. Namtichi kuni kanuma ka'ee ammas lammaffaatti itti deebi'a jechuudha. Ka'ee fakkaatti ammas itti deebi'a. Sleep is brief but refreshing. Rafu jira garuu ka'eeti itti deebi'a. May also have sleep paralysis illee qabaachuu danda'a. Namtichi kun yeroo lafaa ka'e qaamni isaa afaan laaffachuu danda'a. Humna fa'aa dhabuu danda'a. Kabiraa hallucinationii fa'aa wantoota waafaatu bira jiratti fakkaachuu danda'a. Treatmentiin isaa dawaalee stimulantii ta'an itti kennu. Waan nama mirqaansa. Buna fa'aa obaasu. Sometimes antidepressantii fa'aa illee itti kennan. Dawaa farra cinqiidha. With less successidha. Kabiraa narcolepsy sanii wanni wal fakkaataa cataplexic jaaniin. Cataplexic kun garuu humna dhabuu jechuudha. Episode of sudden bilateral loss of muscle tone. Maashaan kee kun humna dhabuu. Fakkeenyaaf paralysis fa'aa ta'u. No loss of consciousness if episode is brief. Amma namtichi ofi wallaalu garuu humna dhabanii laaffata. Yeroonii fi wanni sun irraa hutte namtichi noormaalii ta'a. Fakkeenyaaf yoo aare fa'aa. Yoo sochii qaamaa fa'aa godhe fa'aa. Excitement or relation yoo gammade fa'aa laaffatee socho'uu dadhabu. Kabiraa yoo sexual intercourse fa'aa godhe walqunnamtii saalaa fa'aa. Yoo waa fa'aa sodaate ta'e. Kabiraa embarrassment yoo rifate garmalee qaana'e fa'aa akkasumatti rifatee hafuusanii cataplexic jaaniin. Kabiraa hypnagogic fi hypnopompic hallucinationidha jira. Yeroonii fi hirriibaa deemtuu fi yeroo hirriibaa kaatu. Kun amma perceptual experienceidha. Wahii dhageessa bilbila iyyuu fa'aa dhageessa. Ka bilbilli iyyuutti hin jirre bilbila iyyuu jira fa'aa fakkaatti. Kun hedduminaan yeroo tam mudata yeroo hirriiba rafuu deemtuu fi osoo hirriibatti hin kutiin jidduu ta'u.
fi yeroo hirriibaa kaate kan guutumaa guutuutti hin dammaqin. Appear several years after onset of sleep attack. Rakkoon akkanaa kun namoota garii amata hedduudhaaf irra turuu dandeessi. Kan biraa paaraasomniyaa. Paaraasomniyaa kan jedhaniin rakkoolee hirriibaan wal qabatee jiru naayitmeer disoordar jedhanii isa jalqaba rakkoo abjuudha. Keessaahuu yeroo tam itti dhufa usually occur in early morning when reenjiin sleepiidhaa kuni jalqaba kanarraa achi umuramee hirriiba quufuudhaa yeroo deemu yeroo san abjuu akkasii sana arga. The same nightmare may recur repeatedly. Abjuu wal fakkaataa nama sodaachiftu irra deddeebi'ee argaa oola. Different one may pop up 3 times a week. Takka immoo ta garaagaraatii yoo xiqqaate torbaanitti yeroo 3 fi achii ol fa'aa arga. Stress may induce 60% of nightmare. Abjuu tana parsantii 60 cinqiisi jirtu faadhaatu waan si rakkisu jiru faasii fida. Half of cases rakkoon nightmarein kun baarayini kun appear before age of 10. Two-thirds before age of 20. Amma 20 dura lama sadaffaan rakkoo kanaa baarayidii lafaa ka'uun kun ijoollee irra baay'ata. Dream are clearly remembered. Maal taatee yoo jetteen abjuu san sirrii yaadata namni sun. Drug kan trigger nightmare dawaaleedhaa jira ammaas rakkoo kanaa kana nama fiduullee danda'u. Inni biraa sleep terror disorder jedhaniin. Sleep terror disorder jechuun tasuma hirriba keessaa lafaa ka'ee dhaabbachuu jechuudha. Lafaa ka'ee maal godha? Ni booyafa. Takka immoo ni iyyafa. Characteristikiin isaa abrupt awakening from sleep usually beginning with panic scream or cry. Hirriba keessaa lafumaa ka'eetuma booya. Intense fear and sign of autonomic arousal. Namtichi kuni mallattoo sodaa fa'aa irraa mul'ata yeroo hirribaa ol ka'ee booyu san waa sodaachuu isfaatu irraa mul'ata. Yoonii fi ni tasgabbeessa jettillee si hin dhagahu namni kun. Unresponsive to effort from other to calm client. Isa kana ni tasgabbeessa yoo jettees si hin tasgabbaa'u. Garuu warreen akkanaa kuni no detailed dream is recalled. Waan akkas isa bochise isa yoo gaafatte yaadatu. Amnesia for episode ni irraanfata jechuu waan kana. Inni sadaffaa sleep walking disorder hirribaan ka'anii deemuudha kun. Amalli nama rakkoo kanaa kana qabu rising from bed during sleep and walking about. Yeruma hirriba jiru san hirriba keessaa ka'eetuma ka'ee deema. Usually occur early in the night halkan keessa waan akkanaa kana kan itti dhufu. On awakening yeroo fi namticha kana dammeessite yeroo dammaqee booda akkas ta'uu isaatiin ni irraanfata. Hirribaa warreen ka'ee deemu sun. Inni afuraffaa sleep talking hirribaa warra haasawu. It is often more annoying to partner than sleeper. Namticha rafee hirribaan haasa'u sanirra nama cinaa isaa rafu takka maatii isaa santu irra cinqama. Has no memory in the morning. Edda akkana haasa'u yoo jetteen ganama yaadatu. Can be during range of sleeping kun delta sleep yeroo sirriitti hirriba fagoo san keessa gahe. Hirriba kana tokkoonnee sadarkaa jidduu san yeroo seenee hirribaan haasa'u. Range of motion kana yeroo jalqaba keessa jiru pronunciation isaa wanni inni dubbatu sirrumatti adda baatee si dhagayamti. Understandable and clear. Garuu yeroo inni hirriba keessa gakkute mambiliidha. Jechuun sagaluma xiqqishoo dhageessa malee waan kana jechuu jira addaan siin baatu. Unintelligible sirriitti hubachuu hin dandeessu. Inni shanaffaadhaa sleep related bruxism jedhaniin. Sleep related bruxism jechuun ilkee fa'aa waliin riiguu jechuu waa fa'aa alanfachuudha. Bruxism or tooth grinding jedhaniin waa alanfachuu takka ilkee fa'aa qeeririm godhuu santu bruxism jedhaniin. Occurs throughout the night. Kun amma namtichi rafe jennaan halkan guutuu homaa alanfachaa bula. 5 to 10% namoonni rakkoo kanaa kana qaban parsantii 5 hanga 10 sufficient bruxism to produce noticeable damage ilkee isaanii irratti ilkee irratti miidhaan dhufuu sanfaadhaani halkan wayin alanfachaa bulaa FP. The condition often goes unnoticed by sleeper. Namtichi rafu sun
ilkee walirribu jiraachuu isaasan hin yaadatu. Except for occasional jaw ache in the morning. Ganama amni dhukkubuu faadhaani maaliin ta'e ja'a. But bed partner in the roommates namni wajjin rafuu fi yoo jaartii qabaates namni bira rafu suni consistently awakened by sound. Sagalee sanii jecha hirriba irraa dammaqaa bulu halkan guutuu. Kanaafuu rakkoon hirribaan wal qabatee jirtu kana sagantaatti aanuun walitti deebina nagaatti.